بسني هاسو مانفن والله برمان أنتانو يو برباد مكا أبيرة تيجي جارتة قام سينجل تي أبيرة توقعتا أني سعودي تتكاي كاما سيبي تناجت أجاي والله سعودي أنا بارا راتو في ولي بالله مقيمة كاما سيبي تناجت مشاشر كاكا وانو جاتشيسو سام بلادين شركة بلادين ما كرايتس أو جاتشيسو توكو ين وكان إذا كشركة توكو كامني عبد الله لا كونتراتا فورينا مقودة لا إسين كنو مسجد ورمو سامبرا يا ماما شيخ عبد الرحمن بيرا قالتي بيتا شيخ عبد الرحمن يينا بيجسا نما شيخ بيرا قالتي إقامة سيبتانا أنا بارا روح مسكين دي كتولي جرين أما كابا مولي صدار ديدا بيجو تولي جرين والجناجن أركان ساعتي سجلتي دكيه فوده mana madami دكيه فوده أركان مثلا حرام الدلا إنه ناجت يتأتدوت إجفات بنت إسلام سنة إذا يتأتدوت بقى شيخ إقامة نبي تو هدي إقامة نبادو هدي شيخ حرام الدلا إنه جري شيخ وامه ريالة بشان كفاله كل كرما وانو كذا سيدليا أبودي سانغاد أبتي بيتا شيخ كتير بشان شان إنه واي توني كادوران كبا غلا دوران Oromo Ariani Mamfu Ayazin Dura Achida Debata. Riba Shankavale Nikahida. Halkan Kipe. Muchangu Yazan Ragata Dio Karamana hit Akesa Tarik Alkarjinati de Wale and Abdallah Nanjir Atureyu Abdallah can other Facebook hearing Abdallah Bal and Baitot. Karandala Terrific Abdallah Territorial Bain. So my Abdallah Tidawali Gafat Abdallah Bal. And so by the way, I call me that is so much you were to be Madugati. Some boy is Madugati or Majibu. Eh, I'm a Tarikala Karjinja, Abdallah with the Walla Gafat. Halkan Gutu Taha Bulle Jamal Tokofa Isava Wajin Nikahid Ani Mugara Barisa Nikah Gesani Wajirafne Ganama. They may be free and be Kamaki do Somalia and Abachu. Ganama Dente, Ganam Nikuro Mana Jade Rebaka and Salata, Lufri, Azara Boda, they have taken it, Namichin Dog. Ani Villa Sudan, Somalia and Abatara. And it's Abatao Sente Namichi Ogat, that Ogat be as the Ergamana can know yet. Or in the way to Matalak. Managare. Ayoki ya mukima tadi ni ujinjira cura. Tiga Amma dugumatti asli dugumano amma yo dugar banne warra kazara entertainment warra kagarte fatiyafa warra dura nasirati famous gurgudda ani yero durasan wallahi dugar baccu so kazara da wolfuta yo ka fatiya wolfuta je ega ture yero hogasa turbo mo sadde yo kijibu baade hogasa de turba dura yechu fakkeenya mee kuno akkasitti yeroo sanuu si agas walit dhiyaataniiti yuu didamee kaayoo guutamuu didee hagadha akkasumatti tatta'ama mee ammoo yoo namni tokko ol ka'ee jireenya bareedduu takka keessa seene maa aaran maa hinaafamme amma anaaf reediin kun bar kadhannee dhabne mazaaraa jettaa fatiyaa jettaa ammallee amal jedhanii namitti guddoo kuweet kana jirtu amali hin beeka agamma kaayoon hin guutamne fiillee Iriyama amal takka jetta ara yetina yetina chowari dulo me kabriti gale me kajira famous indurani yechu kanudidi sigale kadir sinagale difama soda kanabi amma ujolen kenna qosama isa baka butina ma inda kesa tu ujolen kenna ujolen arti wallahi isa wai jar sabjarti nama intubatina isa garim ila amma asli kana wala makana dibu Gaafa duraan biyya jiru amma yaasin kun faa dhiirame gaafa dhiirri maal ta'eeti shamarri ayinaaftu yura koon qabu mee dhiirri maal ta'an jettaa takka keetti dhiirri maal ta'anii lolanii booyanii dhiirri na amala dhiiraa wallaalan ijoolleen amma lafaa dhufaan ammaa kun shamarrumaan kamuu kamaan shamara ta'e ka akkuma walii gala warra afaan oromoo haa ta'uutitti amala dhiiraa wallaalan dhiiraaf sareen takka dhiiraaf sareen bakkee madarbaa argatte bulti ana isinitti amma isinii galee
Wandi na usha andi igale gide fula ititoli wajalatti darbi sigate hindemu fatajiri didika dudura de sigale amalan fira kode da jere te fukke goidu udu isi aktara asli sanimiti bakkenya me wonna marra furan gara la fore mi tanare nam kuma saddeetira ol galcheeti rakkote maali nan obboleesso hini naafe suuraa karakkaatu kana lash godhee mee maana wayii naafsis sheemir anuu gaafadhee bar gaafadhee wallahi billahi jala saalfadhee an jala sheem amma ramadaanni kalaaye ramadaanni waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kadir adlanni walitti qabaniin oofii wal gaafatan maleen ta'u warri akkatti isaan rabsu kun inni hin beeyne kun mee eessatti argee dhiifama gaafatan doktor asli doktor gaafii wayii gaafachuu barbaadan amma gaafin anna dhibe akka shamara kennaa kanatti fakkeenyaa fi yamma dhiirri arsii kun yoo deemnee kutaa biraatii fuune kan akkatti irra duulamu kan galuu qaba jedhanii irra warwaatan nuti gaafa shamarri arsii heerumtu kutaa biraatitti maan dubbanne dhiironni kennu. Amma barrakkoo shamarri kennaa gidee nu fuunellee hidhiyyan yoo jarri deemanii fuunellee hidhiyyan amma tama kadiir tana kadiir kun as jira naafif kadiiriin warri xiyyaa ture dhiira miti bar shamarranuma kenna gurbaa jazbaa gurbaa arsiin kabanye gurbaa maarroon kabanye maa kadiir arsii fuudhe naafii fuudhe hudduu isii keessa olaadhiitu xibli sigiri warabbu kadulla jedhe rabbiin jaartii afaan isii walitti doktara kiyya silaa namni uffannisu ana ture bar namni silaa haada qabate kira kunoo diiganii mucaan akka nama ilmoo barandatti dhalatee mucaan baratu akkatti makiinaa keessa oolee bula yaadde jaartii taate osoo jaalatu adda baasa wallahi baranda baye kana bulunga Fa mucaa nagaa biyya keessa dalagatu biyyarraa baasanii baraaranii. amma ichiti ini nama hime rabbi nan gorini inni deengadda natti dhaamatee naafii dhaqee gaafadhe wallahi anaaf kadiir wal jaalala jette baay'ee jaaladha jette wallahi garuu ummatuma keenyatti nu diiga jette kun wal jaalatan lamaan maqaa rabbi wallahi iskiriishuut godhee barreeffama isin agarsiisuu danda'a akkana naan jedhe kadiir naafii maal jetta jennaan inni na jaalata anis hin jaaladha keessa wal jana janna garuu ummanni mootuu gizee kan wali dachaa jedha gizee kan addaan deemaa jedha akka taanu dhabne jetti inni ijoollee an ijoollee intala ila amma asli barrakkoon kenna maal ta'e beektaa dhugaa dubbachuu fi nu wal qixxooyne amma dhiiruma jabaa akkasi koomandootti isin jechuuf isin sodaatti tokkoffaa amma asli faatti hin dhiyaattu naasiraan olleetti hin dhiyaattu sodaata namni kenna kuuwwan ammoo akkanuma deddeemee akkam ta'a intala tana intala ebaluu gadhiifte intala yookaan si koomandoota akka gadhiifte isiin gadhiifamuu hin qabdu bayuu hin qabdu maalii ta'uu hin qabdu akka nu jennetti buliidha amma akkasitti mee ati fakkeenyaaf bultii ta'e isaanii si oofa moo si oofa tare nu dhibee yoo anamma fakkeenyaaf jaartiin xiyya beeloftee osoon na gargaaraa jedheen ishi jiranii bardi qalaa keessa jalatti guddeefnaa jira yoo ariite maa ariite arraba gadhiisisii jedhan wallahi gadhiisisii jedhan Lucky, me asirratti Dr. Asli ila waan takka dhiifama illee naa godhaadha. Gaafni isin balleessita. Me asli waan kana wallahi isin amma atireefu gara laafoo anamma sitti reefuun tanaaree ture dhugaa dubbachuuf wallahi asli. Maaliif sitti haaroo jette? Gara laafoon yaani fakkeenyaaf waan arsii ta'eef yaani akkasitti osoo ni reedii amma ijoolleen mucaan eenyu qeerroo jedhamu kakunoo Dubaayin kana jiru haga ilmaa adamaarree ja'uunge. Anamma gaafa naafi wallollu wanne irratti wallolle osoo hin beekne keessa qabatanii kadiiriin bakka agartanitti ajjeesaadha jedhan argitanii kadiiriin bakka agartanitti ajjeesaa lubbuu keessaa baasaa ijoolleen arsii jaanii labsa baasan Saudi Arabiyaa jira mucaan san goota kiyya dhugaa jettee jaaniin jala deemanii waan isitti taaneen qaba wanni dhugaatti nimne yaani gara laafoo dhugaatti nimne fakkeenyaaf inni kuni namni ijoollee irratti dhaggeeffadhu asli kiyya dhaggeeffadha soddaa dhiifama illee naa godhaadha namni ijoollee irratti duulchisiise hanga gartee haadha isaa tuqanitti namni oofe gurbaa gara laafoo san akkami dhugaa qaqqabaniitti fakkeenyaaf osuma ta'eewu mucayyoon tun haadha ilma isaati jaartii isaa turte fedhukka fedhe godhuu danda'a wannummaan agartee isaan keessa seenuun tokkoffaa dogoggora lammaffaa as bahee mikinaatuma tokko akkatti gartee ilaa hanga irratti reedii kana qub tokko dhaabee ittiin deemuun dhabee gara laafoon ansilaayisee ta'e dhugaa dubbachuuf liifuma irratti hundee bu'u ture nama keessaa hin gala nama kuma 8 guuturra waanuma himu dhabee
dubbii qoosaa godhee fite reedillee waan miira keessa galee tureef hedduu bakka uuma juu wallaalee dhabe isin garuu dhugaa itti himuu sirra jiraata ture. Adamma yoo waan seeneef ani yoo waan seeneef gara laafoo ragoree reedii arrabsuu yookiin reedii ragoree gara laafoo arrabsuu hin gorre yaada natti fakkaate yaada dhugaa natti fakkaate waan reedillee beekuuf waan siiduunallee beekuuf waan haadha firoollee beekuuf waan reediin sirreessuu qabu waan uummanni sirreessuu qabu dubbadhe dubbiin sun immoo irra deebii viidiyoo mummuranii yoo naqaa ta'u liqa oofne dhugaa reedilleen jaartii kee sirreeffadhuu jedhe si galee laayik akka yoo fakkeenya iyyuu fudheefan akka jaartii soddaa keetitti haa jiraattu si galee jedheen. Gara laafuun waa'ee namaa keessaa bahee hin jenne irree asli dhimma namaa keessaa bahee hin jenne ni barisumaa dhugaatti nimnaan arrabsiisiin hin jenne yaani garuu laafumaa dhugaa jirtu itti eega inni kun dhugaa qabatee wanna itti reedii nama irra duulchisee ofiifillee irra duulu eega dhabe kunoo gara laafuun kana eega gartee waan amma fakkeenyaaf gara laafuun mana isaa keessa gaafa liifii seenee ture hedduu waan gartee hatta namni kaanu akka waan gartee reedii micayyoo jaartii isaa san gadi qabee mataa keessa gartee galgaluu tumee ganamuu akka aayyodaa akka nama biddeenaa bira jiruu godhe jaarsa wanni kana jaartii isaa gaafa isa bira dhufu san hundi hin gara laafoo yoo san gorsa kiyya dhageeffatee waan reedii gorsa dhageeffannaan mana ofii banatee shamarran gorsaa ture sanatti arsiisaa ture. Maaliif beektaa namni tokko mammaaksi maal jedha beektaa gowwaa dirra dhayanii qaruu ta'e bira dhayanii jedhan reedii wanni kana jennaan yooma san faamee gabbo'ee mana ofii banatee isa jala ture sirriitti ijoollee lafaa dhufaa kana barsiisaa ture walla akka itti dhiqatan akka itti kennatan akka itti dhungatan walla isa meeqa ture kanaafi malee jazbaa waan beeyne itti himta malee nama lafa bule ka rifeensi guraaji irraa dhumeettiniin arri len ra umte mala tay kana akkamitti nama guddaa kana arrasistare kadir keessa no arrabsu mi bar amma gara isha yaslikiya yaruma biratifu gara laafon amma imaudu jaarsa jaarti keessa buu qaba imaudu tiyaa bi jaarti tiyaa keessa seenuun qabu gara laafon kanaami kuno imaudu reedi bi wanni keessa seenuun qabu kisuma biratu uddu nama keessa buu qaba bar amma yoo dhugaa dubbanne jechuu kadir dhugaa yoo dubbanne akka namni dhimma hudduu teessanii keessa seenu bar isintu hudduu warruma asirraa keessa seenamu kanatu hudduu ufiitti fudduu jaarsii ufii ban wargizaaf amma akkamitti gaarii amma ila anillee fuudhee jaartii qaba reedillee lamaayyuu fuudhe atillee fuuxeyyuu ijoolleen asirratti feemasiin jaarsaaf jaartiin viidiyoo wajji hojjetan baay'ee jira sii galee garuu viidiyoo wajji hojjetu waan biraa video mo hojjetan kana keessa mootu shellaqna argaa yoo jiraate kiftatti argatanii namni seena si gale ina amma naaf jaartin tiya yoo xiqqaate siinii miti reedii fa'a duraayyuu namni nu beek si gale garuu maal inni akkaataa itti jaarsaaf jaartii wajjin video hojjetantu jira akkaataa jaarsaaf jaartiin itti haasa'antu jira akkaataa san keessa xiqqoo yoo kiftatti yoo itti argatan sitti seena jechuu jawwisaan girrisaan akka taa'een baanu ulaa yoo argate tigale fikri wali ibsatan kana waan tokko ka algaa qofarratti ibsatantu jira waan tokko ka miidiyaa irratti ibsatantu jira jaartii bareedaadha dagamne suura wajji professor illee na dubbatu koy professor waan asli kana deebisee fi kana dhiifama asli kiyyalaan amma wanna ati jette kana irratti waan bareeda dhugaa jetti garuu immoo waan takka namni na hubatini jira anamma dhimma kiyyaa fudhanne ani yeroo malama yeroon itti waa'een kiyyaa miidiyaa irratti yeroo lamaan yeroo takka yeroon agartee haati faaxina bira dhufte yeroo lammaffaa ammoo yeroo itti gartee daabni naafi jalaabati sababnis aboo micayyoo takka agartee micayyoo dhalattu arsii takka amma haati faaxee dhiyoo tana dhugaa kiyya kanallee na agarsiisee turte umrii dheerattu aboo agartee jara keenya micayyoo dhalattu arsii aanaa akkana takkaatu gartee akkana nu bira dhufee micayyoo tana eenyummaatis hin beeynu maqaas illee jijjiirrattee gartee madaamiin nagalche Dubaay irraa jettee gartee dhuftee nu bira teessee akkuma dhufteen kaatee daaba kana fudhattee deemte naaf illee gartee talaganda qiyyaa teettee akka ijoollee ta'an gartee bira finneesiif bira fiddee mana keessa yeroo dheeraa waliin turan hanga torbaan takka hanga warrisii maallaqa irratti erguuf jeef bira kaa'e. Daaba san fuutee deemte gaafa kaani naafiin daabni jalaa badee micayyoo tana bakkatti barbaanu dhabnee adaamaan jira koottaa innee gaafa adaamaa makiinaa fudhee dhaqu bilbila nurra cufatanii siifi soddaansi obboleettii sii fuudhe tolee jennee miidiyaa irra baafne akka ummatti gartee namni arsii
وانا دقيقة بروفيسور ندندن بروفيسور كي دقيقة بروفيسور دقيقة أكمل نمو أرسي تكو وانا جلا فورا جتة دبتا جاني دبي جيتا نجرا ملأ قداني رجال لين ودابسيسني أجمعنا في نيجو حتى أكنا من لين نقر قاري نقداني تولي جنيدي وان سين لين إبنا كان ميرا كيس اللي قلي وادو بدو لين نقدان قافسن tagaafa haadha faatis illee dubbiin haadhuma faatiitti kona jalaa jarjaree agartee namnillee unu abdii culullee faan gartee akka ani beene akka saahiba kiyyaa osoo silaa na gaafatee akkuma kun amma piroofeesar Gararaafoon waan hin taane ol baasu kanatti abdiilleen gaafa san jarjaree osoo anaahu ka saahiba isaa dawwalee abuu haati faatee akkana jettiiti maal wal gootan kanaan injiin haati khadiiraadha faatee ajjeesee kun awwaaluuf deemu jiran jee miidiyaa irratti ol baasee jechuudha sii galee. Akkasitti wanni lameen kun na jala akkasi gara miidiyaa kana na jala dhufe malee ani waan akkasitti yaani wanni waa'ee dhimma kiyyaa kana beekanii ol baanii illee qaba ulaal doktara kiyya sii galee waan akkanaati. Isin nama yeroo baay'ee sin dhageeffanne namallee carraa kennaa. Carraan keetumaa miyoo gara piroofeesar egaa carraan keetumaa. Ooyus mee gara laafa naa dubbatu gara laafa dubbadhu mee yaada maalii qabdaa tamma?